Maashaallah ayyuun jaalalaan mootee jirti jechuudha. Jaalalaan immoo moonire jaalalaan ammoo jettee jirti jechuudha. Mana amuutti harrafataa gooteetti misaa hojjettee laaqana miti misaa laaqana hojjettee buna danfistee shaasha garuu irraa qallaaliin bareedu bara ayyuu yeroo shaarbe kana uffattee naamin jejjettu bareeddi arrammoo baay'eetti bareedeera. Maashaallah edheeran yaw waan bareeduun bareeda waan fokkisuun fokkisa waan sirrii waan sirriin taane jenna malee nun yaaduma sanarratti kennina malee namarraa dantaan qabu. Garuu har'a ayyuu maashaallah tabaarak itti bareedee jira. Baay'ee tokkotti bareedeera. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u. Bagaa jiraattan bagaa har'a geessan siniin jedha. Mataa kana namni naadhee seeraan naan dhufne rabbi. Banta bartuudha ta'e duunna garuu nama seeraan naan dhufne. Sooriin jedha. Innaa gara ayyuutti yoo isin deebise har'a ayyuufaa amuu hiriyoota amuu jedhanii viidiyoo gallakkisaniiru. Viidichis maalidha ayyuuni engadda reebamteetti. Engadda orkaaleessa viidiyoo kan laallee ijoolleen suni lamaanii ayyuu waamanii xafaan dabaaddabanii turanii jechuudha. Faakiif nabaan reebaniiru. Faakiif nabaan immoo hiriyootanii amuuti. Egaa isaan lamaan keessaa immoo tokko baay'ee isatti dhiyaatti. Yaa hiriyaa amma jedhama gaan beeknu. Haa ta'u malee ayyuun immoo otoo isaan kaa'amanii tokkoffaa lammaffaa jedhanii of waamu baay'ee ijoolleen suni tokkoffaa lammaffaa jedhanii of waamu. Ayyuun immoo dhaqxeen bahu erga jettee isaan immoo waamanii reebanii jechuudha. Kanaaf jecha mucaan kun amuun immoo bakka isaanii bu'ee dhiifama gaafachuudhaaf ishee waame jechuudha. Ayyuu waame. Ayyummaa itti nan isa gaddisiise natti fakkaata kottu sin haasofsiisanaan jedhee na waamee anis baay'ee tokkoon gammadee yeroo na waamu immoo isaan biratti dhiifama na gaafateera. Ittuma fufee immoo hiriyootansaa waamee affeeruu waan barbaadeef anis nyaata qopheesseetiin jira jettee gammaddee jirti. Fuulli ishii kolfaa ta'ee jira jechuudha. Jaalalaan isin moo'ee jette. Jaalalaan isin moo'een jira. Kanaafuu ani ayyuun jaalalaan nan bitama jaalalaan nan mo'ama sininu jaalalaan mo'ee jettee ijoollee warri sun hundi isaaniiyyuu isa galeen bahu jedhu sana viidiyoo laalaniiru. Yeroo sana dhufnee humna dabalataa taanis gadisi baasuuf turre ammoo lakki ammas gadisi hin baasnu osuma taa'edhanii. Isa booda maal jedhe amuuni nyaatni baay'ee dinqisiifatanii nyaata bareedaa nu dalagdi jedhanii beqa amuunu maal jedhe reeyyuu faakii fi nabaan guyyaa tokkollee nyaata dalaganii hiriyoottan koo naa affeeranii naa keessummeessanii hin beekanii. Kanaafuu ayyuutti layyaalleshi jedhe ayyuun adda dhadhe ani akkana ogummaa qabdi hin seenee garuu ogummaa baay'ee bareedaa qabdi nyaata dalaguu dandeessi. Jedhee isa booda amma mee ayyuu nabaa faakii faa keessaa kamiin naa filattu reeyyuu jennaan. Didanii nu reebsisuu fedha. Kamiin naa filattu ree jedhee gaafannaan ijoollee sana hin kolfani hin didanii nu reebsisuu fi nu reebuu jedha. Nu reebuu. Innaa akkana jedhan jechuudha jarri sun argitan as keessatti yaa haa qoosan iyyuu malee isaanillee yaa irma keessa malee ayyuu hin fedhanii jira. Sila ayyuuma birattuu fakkeessumaafuu irra ayyuu siif hin labaqqa ayyuu tokkoffaadha ayyuudha baqqa ishee rijeekti godhe arii ishee kan of keessaa yaase ayyuu faana jiraadha ayyuu faana gaa'ela godhadhaa mana akkuma si jaallatteetti itti fufaa. Ayyuun illee otoo wal faana jiraanna ta'ee yoo itti yaaddee argitee taanaan nyaata qopheessu kana itti har'a. Akkanan jenne jarri illee jechuudha maaliif bakka yaa ijoollee masaan sana baran natti fakkaata isaanuma barbaaduu fi natti fakkaata gaa waan isaan jedhan garuu kokkolfanii isaanii nyaatanii qoosaa mataa isaanii garuu baay'ee ayyuu badaa hin haasofsiisne isaanoo ofii isaanii haasaa turanii waa'ee ofii isaanii haasaa turanii ayyuun ishuma kana qofa haasofte waa'ee madhiifama gaafatamu ishiitiif waamamu
ishee kana qofaadha kan ishee naasoftee ay miskiin yaa'u garuu bareedaadha. Ayyuudhaaf kunu gammachuu tokkodha maaliif waamanii akkanatti nama naa keessummeessi mana jechuun amma hiriyoonni ishillee hiriyoonni isaallee yoo baraa dhufanii bakka kun ragaa tokko waan ta'eef achi deddeebi'uudhaan siruu giraajuwaalii jaallachuu ni danda'a kan jedhamutu jira. Durumayyuu hin jaallatu miti bar adeemsa keessa jaallachuu danda'a gara jaallatti yoo of geessite isheen amma ishee gargaaree na gargaaree ka'umsi dubbii akkasitti na gargaaraa ture baay'ee na gargaaraa ture kanaafuu namni akkas baay'ee gaarii naa ta'e na gargaare kun immoo dhuunfadhee maqaan koo ta'uu qaba jettee jalqaba yaadatu ta'e akkasitti kanaafuu isheen amma mucaa kana kan shugurachuu yoo barbaadde suutadha itti deddeebi'anii sossobanii gowwomsanii osoo hillikii keessan galiin itoo hin loliin waan tokko hojjetanii baqa jira miti maal leencayyuu madasku bar leenca madaskanii fakkeenyaaf leenca fa'aa bineensota bosonaa warra ta'anii madaskanii qeettiin gashanii paarkii kaa'anii hin jiraatan nama akkana leencayyuu madasku waan ta'eef isheen mucaa kana too barbaadde kan ishee godhachuu barbaadde kuni wanti mataa ishiitti waan ta'eef godhachuu barbaadde suuta dirqama miti hin bahu irrii guddii miti sirree baa maalis godhaa miti naa yaaddu miti suuta guyyaa tokko guyyaa lama sadii walfaana bahuudhaan nyaata nyaachuu wal affeeruu maal wakii bahuu walfaana haasa'u kuniyyuu suusii namatti ta'a deema suusiidhaa boodama waan ta'een uumamaa jaalalleen uumamaa even otoo isheen ittiin himiiniyyuu nusi jaalladheen jira jechuun ni danda'a ture isheen kan shudhoskitee garuu ofitti madaskiti ofitti yoo madaskaa deemte mana isaa dhaquudhaan waan tokko akka yeroo dhaqxe mana kee waan tokkollee qopheessitee nyaachisuudhaanii maal jechuudhaanii faana bahuudhaanii haasofsiisuudhaan maal bakka jechuun barbaaddeemti kan shakkata barbaaddeemti tooftaa fayyadamuu qabdi. Ofitti madaskitee erga ofitti isheetti madaqee namni kun ishee dhabuu barbaadu. Ofitti madaskitee waan ta'eef atamma nama waan barte tokko fakkeenya unkaan nama niwus kaffee bartanis irraa adda bahuu hin dadhabne. Niwus kaffeen baay'ee suusis fiqiriinsa mataarra sin hin baane ani nan beeka waan ta'eef baay'een jaalladhaan garuu xobbiyaan naan galuu already kalas hin jiru. Jirka nyaata bitee buna keenya dhugna buna sukkaara wii amma buna una malee niwus kaffee dhugnu abbaatee niwus kaffee jedhama miti suma jedhama miti yaa rabbi faani yaa እና akkasi namni illee akkas addaatti ofitti godhanii jechuudha. Sabooda namni sun ofii mataa isaatiin si barbaadee si jaallatee sirraa adda bahuun barbaadu siin jedhee bakka koloneeffatte jechuudha. Ittiin himne ka'ati ittuma dhiyaatta. Akkas jaallattu ittiin himne yaa akkuma hiriyaa bareedaa godhattee gargaaruudhaan poolaayit jiramti amalaatti dhiyaattee bilbilaan haasofsiistee wal argitanii wal faana wakii baatanii wal faana kaaffee deemtanii shaayii dhugan baay'ee yeroo sana innuu suusii itti taata. Suusii gaafa itti taatu immoo suusii duwwaa miti keessa isaa immoo jaalalli jira nama si dhabuun barbaanne wayi achi booda ofiisaa sitti maa habiibti sankeetiin dhageenya gaafa ofiisaa sitti maa ati jaallattee jirta akkanadha yoo mallee wayii akkanatti ofitti madaskuun hin danda'ama kalasituu ifan baasiin namni sirratti hin beeki otoonni siin tuffate otoonni of hin tooliin baay'ee wayii amala dhiiraa tokko keessaa tokko dhiirri jaallatamu abadan hin barbaadu. Kun amala dhiiraati jechuun jaallatamee ofii jaallatamee dhaquun barbaadu jaallatee fiduu barbaada. Bakka olaantummaadha waan ta'eef kunis fakkeenyaaf dhiirri mataadha miti akkuma mataate kanas olaantummaadha. Jaallatamee harka kennatee deemuu tokko hin barbaadu garuu ofii jaallatee dhagaa kana buqqisee biyyoo kana nyaatee fiduun barbaada. Kun isaa bakka. እና ጋፈት ሲጃለደ እቴን ዳም ጃለለኪ ገርመሌ ኦቨር ሰረቲ ተኡሞ ሂንደበራኒስ ላሽ ጀ ከናፉ ከነማ አዩ ዳንካሴን ቤኩምስ አጃይባ ከነሲኒ ከነ ታንክ ዩ